ijoollee kunis guddatanii Eesaawu nama akkatti adamsu bakkee nama akkatti adamsu beeku nama bakkee oolu ta'ee Yaaqoob garuu nama amala toleessa keessa oolu ture. Isiyaaqi wanta inni adamsee fidu nyaachuun waan itti toluuf Eesaawun jaallata ture. Ribqaan garuu Yaaqoobin jaallatte. Gaaf tokko utuu Yaaqoob nyaata tolchaa jiru Eesaawu bakkeedhaa dhufee qolqabee isas ururin ture. Eesaawu yommus Yaaqoobin amma ururin dheeraa nyaata diimaa sana akka nyaadhuufi anaaf kennu jedhe. Kanaafis maqaa isaa Edoom jedhame. Edoom jechuun dhimmicha jechuudha. Yaaqoob immoo ati dura hangafummaa kee anatti gurgure kaa jedhe. Esaawus anoo amma du'uu ga'e hangafummaan kun maal anaaf godhaa jedhe. Maal anaaf godha jedheni. Yaaqoob immoo dura anaaf kakadhu jedhe. Innis kakate akkasitti hangafummaa isaa Yaaqoobitti hin gurgure. Yommus Yaaqoob buddeena ittoo misiraa sanaa Esaawuf kenne. Innis nyaatee dhugee ka'ees karaa isaarra hin bu'e. Esaawun akkasitti hangafummaa isaa hin tuffate. Nora qoftaan silaa eebbisa. Hin kadha nama irraa samallee gatiin nama irraa dhufannee. Hin kadha nama Waaqayyoo galanni Waaqayyoo sagraataa rafaa ta'u. Galanni guddaan isaatiif haa ta'u yaa Waaqayyoo abbaa keenya gaarumaaf tollamuu guute hundumaa si galateeffannaa si eebbifnaa ol si qabnaa maqaan kee bara baraan kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Jaallamu jaallatteef tolatti tolte hundumaaf yaa Waaqayyo gooftaa nuti garboonni kee warratti jaallatte warratti walitti qabdee si galateeffannaa yaa Waaqayyo galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Jaalala keetaa nama bararratti baramuu dabattee ayyaana abbootii guyyaa abbootii jedhamu kanaan waan nu geesse maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kun gaarummaa keeti arjummaa keeti nama humna isaa arjumma isaatiin as ga'uu danda'u jiru baay'ee dargaggummaatti baay'ee mucummaatti baay'ee wallaalummaatti utuu gara kana ga'uudhaaf hawwanii utuu kana ga'uu yaa Waaqayyo gooftaa asii achi as ilaalanii karaatti tabani. Kanaaf obboloota koo garuu ayyaana abbootiidhaan nu geesse abbaa akka jedhamuufis ijoollee nu laatte galanni guddaan isaa siif haa ta'u. Egaan yaa Waaqayyo yeroo kana nuti argamni sagalee keessatti dubbatu. Ergaa seenaa fagoo dhiyoorraa argamadamu gurra keenya jireenya keenya laphee keenya qabu kan barbaadu dubbii sagalee keenya bira dabarsuu kan barbaadu hojii isaa hundumtuu maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa namni balbala kana walitti dhufuu sagalee keenya keenya utuu jireenya isaa kenname utuu ulfaa'ina akka gadi hin baaneef sagalee keenya dhageessisa. Yaa Waaqayyo dhiigaa foonni qabaa jiru hafuurri keenya waan iddoo kanatti haamna. Sagalee keenya dubbatu dhageessisi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyo sagraataa rafaa. Egaa akkuma sila jennee ayyaanni har'a ayyaana abbootiidha. Abbootiin baay'ee gammadu baay'ee isin toluu qaba. Abbootiin salphaa miti kita kana ga'uun Waaqayyo tasiin nama ga'a. Jireenya dargaggummaanii girgirmoo fudha hakkoo kannaa saree lafti hin ga'in jedha dargaggeessi. Dargaggoota keessatti kan namoota godha. Garuu Waaqayyo sana hundumaa keessa dabarsee utuu minatu cannatu dhaabate utuu famanna hin asiin jira galanni Waaqayyo jiraataa dhaabata. Maal egaa garuu sagalee guyyaadhaa hawwachiidhaan akkuma isin jenne seera maa qonnati deemishan torba kaaseeti mata dureen iddoo kanaa
Esawni akka Esawni angafummaa isaa tuffachuusaa isa jedhu kutaara. Esawu angafummaa isaa tuffachuusaa Esawu angafummaa isaa tuffachuusaa Esawu angafummaa isaa tuffate akkama ta'uu qabne yookaan immoo bittaaf gurgurtaa angafummaa kana eenyu gidduutti geggeeffame yoo jettanii warra lakkuutaa warra wal fakkaatanii Esawudhaan Yaaqoob gidduutti geggeeffame. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru bittaaf gurgurtaa angafummaa. Kutaa kana iddoo garaa garaatti illee yoo ilaalle Esawu nama akkamii akka ture Yaaqoob nama akkamii akka ture haati Esawudhaa fi haati isaan immoo maal akka qabachaa ture gahee ishee maal akka ture as keessatti sagalee Waaqayyoo nu ibsee jira. Mee irra deebiin dubbisaa ijoolleen kunis guddatanii Esawu nama akka itti adamsu beeku nama bakkee oolu ta'e Yaaqoob garuu nama amala qabeessa keessa oolu ture. Isiyaaq wanta inni adamsee fidu nyaachuun wanta itti toluu fi Esawun jaallata ture. Ribqaan garuu Yaaqoobin jaallatte. Isiyaaq kuni Abrahaam irraa kan dhalate ilma kakuu akka abdachiisu sagalee Waaqayyootti isa Waaqayyo abdachiise Isiyaaq kun Abrahaam irraa kan argame ilma kakuu. Isiyaaq kun Saaraadhaaf Abrahaam irraa dhalate kakuudhaan Waaqayyo Abrahaamiif kan kenne Isiyaaq Ribqaa fuudhe. Isiyaaq kun Ribqaa fuudhuu malee Ribqaan ala godhachuu hin dandeenye ture. Gaafa Ribqaan ala godhachuu hin dandeenye Isiyaaq hin kadhatee jira. Naroonni dubbifatan Waaqayyoon kadhatee Isiyaaq Ribqaan akka dhalaa argattu Waaqayyoon kadhate. Ala kan namaaf kennu Waaqayyoon kadhannaan malee hin argamu. Akka bara kanaa miti galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isiyaaq eddanni kadhatee fi Ribqaa iddoo mootee booda jireenya ishee keessatti warri lakkuu ta'an uumaman kun Ribqaadhaaf badhaadhaan kennan turani. Garaa keessa ta'anii wal dhiituun kun wal dhumuun kun jira akkuma waldaa keessa ta'e wal dhimma ta'u. Kanaaf garaa Ribqaa keessa ta'anii Esawudhaaf Yaaqoob wal dhiitu turan. Maali kun maal laa godhare jette Ribqaan kun maal laa godhare Takkina guddaa jira. Warri garaatti baratanii baay'ee mucaan garaatti barachuun garaa keessa gaafa jiraatan namoonni haadha kan hundi uumamuun isaanii garaa keessa ta'anii isheen nama lama ta'anii walitti qabate yeroo waliin miidhan kan immoo isheedhaaf nagaan kennan garaa keessa. Maal kun maal laa godhare warra garaa keessa warreen mootummaan lama akka garaa ishee keessa jiru gosi lama akka garaa ishee keessa jiru Waaqayyotti dubbate. Inni guddaan isa xiqqaadhaaf akka abbomamu Waaqayyo isheetti dubbate. Ijoolleen kun hin dhalatan. Gaafa yeroon isaa ta'u jeesagalee kun akkuma namni dhalatutti yeroo isaa eeganii ijoolleen lakkuu kun hin dhalatanii. Yaaqoob Isiyaaq lakkuun isaa galanni Waaqayyoodhaaf. Isiyaaq waan itti Isiyaaq
inni adamse bitu nyaachuu waan jaallatuuf eewu jaallata eesa'uu jaallata ribqaan garuu Yaaqoobii hin jaallata alamii dhabdee deesse ala rakkattee deesse jasa galiin walakkaa garaatti baattee garuu addaddummaan isaan gidduu jira isaanuma gidduu mana tokko keessaa iddoo lamatti gargar cabanii yaada isaanii iddoo lamatti gargar cabanii Isiyaaqi gara Esaawuu akka jiru ribqaan gara Yaaqoobii akka jiru sagalee Waaqayyoo isa kanatti nutti agarsiisa. Iddoo lama namaaf iddoo lamatti gargar. Garuu ribqaan jara kana lamaaniyyuu rakkattee miidhattee deesse. Rakkattee miidhattee hadeessiyyuu malee isheen irra caalaa kan isheen jaallattu Yaaqoobii ture. Esaawuu abbaa isaa adamsee waan gammachiisu waan nyaachuu guutu Isiyaaqi galanni Waaqayyoo qaba. Baay'ee jaallatama. Egaa foon tokko Waaqayyo garuu nama waliin caajisu. Akkaataan jara kanaa yookaan maatii kanaa yoo fudhannee ilaalle iddoo lamatti warra jiraman fakkaata. Garee waan qabatan. Esaawuu bakkee keessaa bineensa adamsee nama jabaa nama bineensa adamsee nama bineensa qabee hidhee abbaa isaa naachisu abbaa isaa gammachiisu sababa ta'eef abbaa isaa biratti baay'ee jaallatama baay'ee fudhatama abbaa isaa biratti ilma koo isa jabaa ilma koo isa jabaa ilma koo isa cimaa jechuudhaanii jagachuun isaa oolle haati isaa immoo Yaaqoobiin baay'ee jagachuun ishee oolle Yaaqoob nama ogummaa waa tolchuu waan akka iddoo kana babbareechee tolchuudhaan mi'eessee tolchuudhaan itti mi'eessee nama tolchu ture inni immoo haala isaa xiqqaa biratti baay'ee jaallatama ture. Garuu nama hundumaaf yaada gaarii. Waaqayyoo hunduma keenyaaf yaada gaarii. Haa ta'u malee Esaawuu gaaf tokko bakkee keessa oole bineensa duukaa fiigaa oole bineensa duukaa fiigaa oole bineensa damsuu qabbe gaafa hundumaan milkaan gaafa hundumaa masqalan gaafa immoo qaqqaba gaafa hundumaa reeniin qaban gaafa hundumaa hin milkaan yeroo itti milkaa'uu dadhaban humnatu qabanii fiiguu danda'anii utuu waa bira ga'uu danda'anii akkaataa isa yeroo nama argamu yeroo itti aduma qabuu danda'anii waan namaa qabamuu didutu jira. Kanaaf Esaawuu bakkee keessa oolee gale baay'ee. Egaa Yaaqoobii nama mana keessa oolu nama amala toleessaa nama haadha isaatiin qabbuumamu nama haadha isaa biratti baay'ee jaallatamu ture. Gara gaditti horatanii dubbifatanii abbaan isaa anamma duubeera jikoon na bararriseeraati mee yaa Esaawuu gara bakkeetti ba'i bushaayee bakkee kanatti aqiitii nyaata yookaan nyaata dhamdheeru hojjedhuutii fi isin eebbisaa yeroo inni jiru agarra. Yeroo inni kanatti Esaawuu itti daa'imman koo Esaawuu. Isiyaa gammayyuu ilma isaa Esaawuu irra ija kaa'anii abbootiin ilma isaanii sangaf yookaan ilma isaanii isa jabaa irra ija kaa'atu yoo baay'ee garuu Waaqayyoo nama dadhabaaf yaada qaba galanni Waaqaaf haa ta'u. Akkuma isinii kaase gadi bulla lakkuu jechuun iddoo tokkotti adda baasuun nama rakkisa. Biyya keenyatti lakkuu taa'ee latanii inni tokko yakka hojjetee mana dabaa galee sababa inni tokko yakka hojjetee mana dabaa galee fi lakkuu wal fakkaatti waan ta'eef
sa adda baasu sa bara da bebe lakkun tara karawani adda baasu nama rakkisan garuu kun adda 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 Esau nanti sarah biasa nak kamu tu nanti sarah biasa kamu bebas tu dah kau baru nanti sarah biasa Abansa siap kalau kita Prevensa kasara umasa kami ada bahasa polis samu pakai kana kesa wado mungkin polis ani ada bahasa tu Garula tu akan itu Eso pakai kesa dora oleh ya itu mana itu kok paling lokal paling betul nama bere tadi betul lah kalau mau dia betul betul lah gambar dia betul gambar bela tu bela ni orang kubal ni kalau pagi yang berbeda hati malu tadi minyak takkan nak ni dia orang boleh saya kau ni minyak takkan nak ni nada kan na apne dena duranga bumma gela te gure gale dira ye sab kabane de ko mi ma ko de ala te ni ko mi sa ko la ko na ki sa ko kana boda nada kan na ni nada kan butuh singgali nada kita berhutang ke rumah ya ekonomi ini satu titik karena bodoh esok malam kita sebut ada mah murid daerah malah orang kamu mampu pun ada murid daerah murid itu bela hama sadar kamu buka sadar kamu bela memuat Kita malah baru datang, dia mula datang, urui, hama, karena bodoh, malah bodoh nama kamu ni. Kami nama ni, aman ni kamu mana? Kalau saya nak cakap, kalau saya sesuatu, ramai saya berita, anda rumah, aman ni kisah, akan cakap macam namun di bawah ini, aman di sana, ada, mari kita lihat. Bapak yang berkati, asyik sundale, rakit mani kami. Pada kisah nama bosan ini terada. Mana kita korape, gerape, warna jadi tuan jadi sendiri. Korape, arape. Korape de. Gerape, gerak betul, dorong gerak, gerape, karena apa sekali? Arape mo, aradape yang gerak itu. Kamu aradape, gawat sih badi, gawat mana mo, undang tinggal. Contoh kurban ini sahaja, menjelang kurban ini, mendapat sahaja semua kita kena ini. Hari ke tabe, nama mereka jadi boleh, nama mereka jadi boleh. Altuani, orang mendapat ini sendiri, mani kurban kita mana kota muda, mani ini nani, nuran kisah, ini mendapat kisah bersama kita. Mana awak yang kisah cerah, debat deh, kita ini bagi kisah ini macam. Amal ini saya pakai kami orang dan kita bagi sendiri. Karena nanti sudah ada dalam renungan, karena bukan itu mungkin sering kasih jenis. Kawan rumah. Amal orang tidak menyari orang yang tidak berani. Karena detail, salah detail. Orang itu mereka sewan pasti. Jelas kasih. Bangga. Kenapa? Karena awak ini sebenarnya
Fakir kita, berburu nawar dari gerak tiba-tiba kita. Anak orang tua segera. Jadi इसलिए हाथों में घर में भी कहीं छोटे भी ले ऐसा वो पुनी अंगा उम्मा सागुर पुरे मारना कर गति ना बन जाओ और बोले ऐसा को बोले थे अमने तुम के गति सीम का गति बुट्टा सीम का वाकइयो अमने वाकइयो वाके सुंगे होमा मिति वालु तुम्हारे दे वाको का मुंह के गति बुट्टा सीम का गति सा इसे नबी कर मिति अरे का वाकइयो के ऐसा बट आसा हिंचोली अरे का वाकइयो के ऐसा सीखो पाए करो ऐसा hanggang umasa ito misrati ito dimat bela darbu yo san nomor para bani janne yo kinare yo kampra darbu ito misrati bela darbu ko jabe ito misrati hanggang umasa ya araba ya hanggang umagenya araba ya to man namaman dilaw genu गवागर सिस्टम पूरा गवाग गई वो तुम्हारा बाप गवागे ने लकी गवान रानी बड़ी बाप में तो दे लकी ने मोटी बाप ने मजे चुनना गवाओ तो गए ना वाले काम तो बड़वा अंग बुमा के सर अमन ना के सर थजाली के सर मंतुन करा अमन दी के नूर का दावा हम को पाए अंग बुमा Abo cuma kayo lukin, abo cuma kayo sinipkan ni. Ilmasa Yesus Kristus ini abo kayo. Arka kenya dokter kenya kesa kaya kana. Karada ada kana angga buma kana. Abo cuma kana wanti gara durka daulawi. Baya diri ragaletra. Ikon ibalama maka cara wanca basi. Apa kana tuan di sinarka ta kupat garu acalaga garu gabata ana muna ogis nama cima nama arshad nama gam apa kata mana isayu akan menjadi wali kakana wali kasih enggak mau itu इतनी बुरे का नाचे बेला में इतनी बुरे का एक बुरे ओपे के चुम्मा सबोगा कहीं ओपे के चुम्मा इसे क्रिस्टोस इतनी जुबान को तो नहीं चुम्मा वाला जैसा कहते हैं पसंद वाला हम तनी या वाला बात बतानी ओपे के चुम्मा yang namanya rumah itu dia dapat ada. Anak kau jadi guftan Yesus Kristus. Gati sini kapal, gati iga buku. Isi tiba saja gerak nanti isi. Amma tu main desa. Apa kau dia ni nama lu tu zaman tadi. Apa kau dia tu wallah kaya tu wallah kaya jalan tadi. Isa kali orang bawa kayu, mata Dina tadi kisah tiga sini, tak. Karena nabi untuk tuan kita wani tuan cukup. Sekarang kalau bawa kayu sini jadi kan, sebentar kasih berbahasa, nguruna. Cara anda rumah, adiwa kayu angka apa? Dinawal, berman, pasir sana, tapi untuk tiga jam, amas jasa desa bawa kayu angka apa? Akan tinggal awak, nguruna cara biasa. Mungkin nak, ti wonder wujud tadi, wala wujud tadi, biar apa, habu, darbu, kabenya baru, wanga bibelu. Baik kan namoda dicimora, namoda jejako, namoda abda mana baru. Terlalu jelas nggak ada kesalahan. Terlalu, tapi
yookaan immoo guyyaa gara guyyaa. Gaafa tokko jimaan nama gaafa gaafa meelaa gaafa wajjin gaafa koboroo jira daaduma dhufuudha dhuunfaa godha namni qixxeessi keessa waaqayyo gooftaan isaa eebbatu. Akka kana danda'ummaan kukumaan lama dhageessa maal na gargaara ani danda'ummaa akka kana maqaa nama duwwaadha maal naaf godha hangafummaa isaa kuffata jedha sagalee malee eessaa namoonni tajaajila keessatti namoonni baay'inaan keessatti dubbatan namoonni lama keessatti dubbatan ani ani umur raja keessa yookaan umur raja keessa ani namoonni Ose ani nama qonnaan buluudha waa'ee raajii waan tokko waan beeku qabu garuu waaqayyotu kanatti na waamale. Hunduma keenya waaqayyo waamale namni tokko waaqatu garaa namaa keessa gara biyya lamaa kan jiru utuu kataa ta'ee geggeessuun utuu maatii geggeessuun yookaan waaqayyotu kanatti waamale. Waamicha waaqayyo isin waame badhaasa waaqayyo isin badhaasa kana akka yennoo akka salphaatti inni laata. Orang pendek, tak. Perkina kamu, bela kamu, ebu kamu, wanita makan kamu, gaji tiba lagi kamu, garaban lagi kamu, wanita mah, orang kaya bisa bagi kamu, kaya bisa bagi, gara dunia terkenal. Kanabi, wanita kaya kisi wame kana, akka salpati ni lala, namun akka salpati lala. Oleh terkari, jadi nanti mana kita kami ini boleh itu. Karena di wan badan desa mana jeracu nawai cuma baisa, bisa mengapa masa. Hati nanti sawal kita suami betul. Tidak kita wajib suami. Anggap mawa kaya sihir. Bahkan akan dendam yang angka, eroka kuala, kumulnya orang kumule. Saben sen omolo arradaru Yesus Kristus ini surundum tuave ambi bara kita untuk omolo ka isin lugo damin kullu mahakana lan betta kire jara pa wakayo lugo damin kullu mare jere ko ha nanti garu wakayo sin dajaga ko da barpato da raja jadi dua mana sini jika Kristus ini mulai tertani jadi dua mana tinggal dua. Makanya cara cara ini hati mati suka. Sawah tinggal sawah itu sendiri sana dia jumpa baca dia sama kenapa masalah itu bisa. Abotinya gak cuma itu cuma kalau mau kita galau kita cuma ya cuma ya kopi itu akka kanatti itu misra menyara banyak nama tu cerita tu bisa kan kalau ini ya itu bisa kan ya kopi nanti jadi ada gaya apa itu dari Akka ada apa lagi yang kita lakukan tidak beraya itu apa saja. Maka itu kita lakukan. Kasih se, wajah kecil, wujud negara wujud, semua jadi. Yang orang bermasa, ini sama bermasa. Anggap bermasa itu. Cara waktu si orang dalam tempat yang boleh sih. Cara waktu si dengan dalam tempat yang boleh. Nama banyak orang ada. Kabar nama banyak orang ini. Negara banyak orang ini. Maka itu cinta cuma cakap. Mau cakap. Bakal. Belum orang betul. Sekali orang sudah dibuat
Galan istimewa. Tiga hari negara kami, nama undur awal kita tidak ada, nama undur awal tidak ada. Galan istimewa. Baru university, Yero university, Grain ulate, wallah mana kalau sahabat mata kumar gara kumar ya, abota gara abot itu galan itu asasi. Kumurca kita mesti cara baca cara galan itu asasi. Jawa ini masih karena Sagale dia buyaran itu dipakai awak yang berufta adalah terkadang menagihkan angga rumah adi mulate itakadang biyalabani sama kana takkan mundure alparmat masjid alalmat gadisi yawa ayo abbo mamulid yawa napa kade takkan mundure kata Yesus Kristus itu amin ulfta amin sabakan agar Muajinin tay, yawa ke negara muajinin tay. Nama bayi itu gairah mata, nama bayi itu yawa ke yogurta, lalla gairah mata, nama bayi itu marah gairah mata, nama bayi itu kahumasa dagada. Opolesi bayi itu kahumasa ni dagada. Yawa, ada rasa terangkan. Aku mati mas, keserok ke kalau beraham. Segera akan ini, ada kisah berbuatan lain. Bela dan bulan, rakyat dan bulan ini segera akan ini yang dia mampu berikan orang. Jawa ini yang kita buat negara perang negara dan lepas baca. Karena jangan pure, harga makinan demi anis mungkin ada. Jawa ini makinan terjadi gama nampak. Anak-anak untuk macam ni wallah anda rumah dia akan dagang ni. Nama bayi si berada ni. Nama bayi yang wallah lagi so wallah ni semua orang rumah kamu kan nama bayi. Kerana awak ini dia nak lebih. Amin. Sekali lagi wallah ini setiap siapa.